Oromia Region State Communication Ministry, Mr. Bafakadu Tessima, denied the persistent killing, arrest, and torture of the Oromo people. Listen to the full interview of him with Voice of America Oromo language. haala waliigalaa kan oromiyaa keessaa jechuun godinaalee oromiyaa sadiirraa miseensonni paartii mormituu koongireesa federaalawaa oromoo guyyoota darban lamaaf qophii keenya irratti dubbataa turuun isaanii ni yaadatama. hoogganaan biiroo dhimmootii koominikeeshinii mootummaa naannoo oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa deebii nuuf kennanii jiru. dursinee hedduu galateeffanna kan obbo Fiqaaduun haasofsiisee jaallanneedha gara gaaffiif deebii isaaniitti dabarra. Maastar pilaanii hojiin wal qabatee haala ka'een rakkoo oromiyaa keessatti uumame bulchiisa gaarii dhabamuu sababiidha jedhee bulchiisi naannoo oromiyaas haa ta'u muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleeny dubbataniiru. karaa gara biraa immoo barattoonnis ta'ee jiraattota keessaa hidhamuu ajjeefamuun itti fufeera. mootummaan balleessaa bulchiinsa gaarii dhabamuuti jecha namoonni immoo ammayyuu sababii hiriiruu isaaniitiif hidhaa keessa jiran akka jiranitti itti fufuun hangi tokko hiikamuun jechuu kooti. yaaddi kun lamaan waliin faallessuu. akka waliigalaatti naannoo keenya oromiyaa jechuu kiyya ji'ootni darban keessatti rakkoowwan jeequmsi garaagaraa uumamuunsaa hin beekama. ka'umsi jeequmsa kanaa hawaasni yeroodhaan fedhii misoomaa fedhii tajaajilaa fi kanneen kana fakkaatan wajjin wal qabatee dabalaa dhufuunsaa hin beekama. kana wajjin kan walgituu danda'u rakkoowwan bulchiinsa gaarii tokko lama jedhanii addaan baasanii ka'umsa isaanii ibsama isaanii maddoota isaanii wajjin addaan baasanii deebisuudhaaf mootummaan tattaaffii garaagaraa yoo gochaa turellee ammas ta'anii sadarkaa uummata karaa guutuu ta'een kuusuu danda'uun akka hin taane fi kana wajjin wal qabatees kan maastar pilaanii haa ta'u kan faayidaa addaa oromiyaa finfinnee irraa argatu haa ta'u akkasumas labsii magaalota taansees ba'e haa ta'u isaan kun hundi isaan walitti qabeen ilaalamu. daangaa bulchiinsa gaarii keessatti jechaadha. sadarkaa maalirra akka jiran akkamitti deebiin akka irra jiraatu yeroodha immoo deebiitti kennuunsaa lammaffaa dhimmoonni kun maal akka ta'an hundeerraa hubachiisuun kan mootummaas kan ture jechaadha. kana kitaan sirriitti hubachiisuu irratti qaawwee waan tureef humnoonni siyaasaa garaagaraa isa kan akka carraa gaariitti fayyadamuudhaan uummata kakaasuudhaaf jeequmsi akka uumamu ta'ee jira. hiriira miti hiriira osoo hin taane jeequmsa seera mootummaa biyyattiitiin hiriirri hin eeyyamama. rakkoo kan qabu miti jechuudha. asirratti dhiifamaa wajjin obbo Fiqaadu inni barattoonni ba'an hiriiratuun ta'in jeeqama jettan maaliif? adeemsa mataa isaa danda'e qaba hiriira nagaa. hiriira nagaa namoota irratti harkaan fudhachuu karaa cufuu akkasumas immoo qabeenya adda addaa gubuudhaan kan ibsamu miti jechaadha. hiriira nagaa hin gaafatama. hiriira nagaa sanaan mootummaanis isaaniifis gidduutti gaafummaan hin fudhatama. sanaan booda waan qaban sana ibsanii deebi'u jechuudha. haala naannoo keenya keessatti hundumtuu uummannis qaamni kamiyyuu karaa beekuu danda'u garuu karaa sanaan kan ibsamu ture jechaadha. kana barataa duwwaadha jechuun hin danda'amu. qaamoleen garaagaraas komiiwwan garaagaraa kan qabanis bal'inaan ture jira. uummannis gaafii bulchiinsa gaarii kana akka deebi'uuf karaa salphaan taaniin haalli tilmaatee ture jira. inni kun haqa lafarra jirudha jechuudha. kanarraa ka'ee gaafiiwwan kaan hundi isaanii karaa nagaatiin qofa marii karaa bilchina qabu godhanii deebisuu hin danda'amu ture jechuudha. jeequmsi mallisuun uumamuu isaatiin lubbuun namoota darbuusaa akkasumas immoo qabeenyi salphaan isaanii barbadaa'uusaa yeroo sanas mootummaan kan ibsaa turee fi warra du'an kanaafis gaddi cimaan akkatti dhaga'an ibsaati kan ture. kana duwwaa osoo hin taane maatii isaaniitiifis akkaataa barbaachisaa ta'een jechaadha deeggarsa godhamuudhaaf isaan cinaa dhaabbachuudhaan mootummaan tarkaanfii baay'ee fudhatee jira jechaadha. kanarraa kanas immoo jeequmsa kana keessatti osoo hin beekinis dammaqinaanis kan hirmaatan akkasumas miiraan kaka'uudhaanis kan hirmaatan hundasaa mootummaan maal inni kan godhe kan ragaan qabatamaadhaan irratti argame wantoota yakka garaagaraa irratti qabatamaan ragaan kan itti argame seera biyya kamiitinuu adeemsa seeraa kan ilaalamtaa jechuudha. kanaan ala namoonni garuu miiraan akkasumatti karaa irratti makaman baay'een isaanii yeroo sanaan akka deebi'an sanaasis immoo barsiisanii badiin kun sirrii akka hin taane gaafii mirgaa gaafachuun sirrii akka ta'e gaafii mirgaa gaafachuu fi garuu badooma garaagaraa uumamuu garaagarummaa adda addummaa guddaa akka qabu cimsamee leenjiin garaagaraa kennamee fi gara mana isaaniitti gara maatii isaaniitti akka deeman godhamee jira jechuudha. kanaan ol qabatee namoonni lakkoofsaan baay'ee muraasa ta'an immoo kan qabamanii ragaan kan irratti argamee jira. inni adeemsa mana murtii argatee kan deemu inni kunis tarkaanfii barsiisate kan fudhatamu mootummaa biraayis namoota rakkoo uuman
akkasumas immoo jeequmsa kana keessattis qaamota tarkaanfii fudhachuu keessattis kanneen hirmaatan qabeenya namaa irratti akkasumas immoo badiiwwan garaagaraa keessatti qabatamaadhaan kan hirmaatanii fi qabatamaadhaan ragaan irratti qulqullaa'ee deemsa seera hordofee kan deemu ta'uu isaa jechaadha. Adeemsi seeraa sunis naannee tarkaanfii barsiisadha malee eenyuun kan miidhuun ta'uu jechuu keenya. Asirratti obbo Fiqaaduu rakkinni sun kan inni madde bulchiinsa gaarii irraatii jedhamee egaa murtaa'ee maaliif isa kana gochuun barbaachisee ture gaaffiin koo? Sababa rakkoo bulchiinsa gaariitii immoo qabeenya namaa barbadeessii karaa cufii manneen barnootaa gubatanii daandiin yaa barbadaa'u kan jedhan jiru jechuudha. Inni kun daangaa kana immoo darbamu seeraan gaafatamaa jechaadha. Uummata kanaaf dhiifama gaafachuun isa kiisuudhaaf mootummaan deemuudhaaf kana gochuudhaaf immoo qophii bal'aa gochaa jira. Qophii bal'aa duwwaaf hin taanes hojiitti qabatama dhangalamee jira. Uummata wajjinis marii bal'aan taasifamee jira jechuudha. Marii dabalataa hubannoo uumuu fi kan malu inni kun ta'ee deebi'anii jiru jechaadha bal'inaani. Bal'inaani jechuuf akka fakkeenyaatti naa kaasaa fakkeenyaaf amma dhiyootti kan xoollaayii gadhiifaman akka jiranidha kan dubbatamu gara biraa addumatti iddoon irraa hiikaman jira. Iddoon irraa hiikaman jalqabummaa namoonni iddoo jeequmsa sana keessatti hirmaatan bifa sadiin kan laalaman akkasumatti karaarraa namoonni makaman yeruma sana qabamanii barumsa kennanii yeruma sana gara mana isaanii jalu jechuudha. Kaanuma kana keessatti karaa hiikaa qabu warra hirmaatan immoo turanii akkuma ati jette kana giddugala garaagaraatti tursiifamee leenjiin sirriitti kennamee fi hubannaan uumamee walbal'aan daga uumamee booddee isaanis dhiifama gaafatanii gara maatii isaaniitti kan makaman jechaadha. Kanaan ala garuu baddooma garaagaraa irratti kan hirmaatan qabatamaadhaan jechaadha. Ragaa qabatamaan kan irratti qindaa'e adeemsa seeratiin kan deemu waan ta'eef seeruma isaa eegee deemaa jira jechuudha. Inni kun yeroo haalichi deemsa ji'a 3-4 sana keessa ammayyuu waraanni mootummaa manaa gara manaatti deeme nama reebaa nama hidhaa qonnaan bulaa jiraattota magaalaa barattoota jedhu ammas dura namoonni naan dubbise inni kun immoo maalii wajjin wal qabata? Yeroo ammaa namoonni dhuunfaa yookiin hawaasa keessaa yaada garaagaraa qabaachuu danda'u. Ka'umsa mataa isaanii qabaachuu danda'u jennee ilaalla. Akka mootummaatti akka itti gaafatama mootummaa qabu tokkotti kan ilaallu nuti tasgabbiin naannoo Oromiyaa keessatti guutummaatti jira. Tasgabbiin fi nageenya jira. Kan nagaaf tasgabbiin jira kanan jedhe madaalli isaatiin ilaaluun hin barbaachisa jechuudha. Baadiyyaa keessattis haa ta'u jiruu fi jireenya qonnaan bulaa jijjiiruudhaaf qonnaan bulaan karaa adda addaatiin sochii gochaa kan jiru magaalaa keessattis akkasuma manneen barnootaa 14,000 ol kan ta'an naannoo keenya keessa kan jiranii harka 99.8 kan ta'u barachaa kan jiranii qormaata garaagaraatiif qophaa'aa kan jiranii sababoota garaagaraatiin harcaatiin yeroo dheeraa keessa kan tures mootummaan naannichaas mootummaa federaalaa waliin ta'uudhaan yeroo kennaniifii jiru barumsa sana bakka buusuu akkaataa danda'amuu fi amala mana isaaniitiin immoo qormaata irraa akka nafni taasisuudhaaf yaaliin guddaa mootummaan gochaa jira jechaadha. Kan raayyaa wajjin humna nageenyaa wajjin wal qabatu humni nageenyaa kun kan federaalaa kun akkuma hojiiwwan misoomaa kaan walumaan hojjennutti humni nageenyaas walumaan hojjetama jechuudha. Kanarraa ka'ee waliin qindaa'uudhaan jeequmsa osoo dhumamuun duras manni marree nageenyaa turee jira. Manni nageenyaa kun immoo raayyaa siin qabataa poolisii naannichaas kan federaalaas kan siin qabataa kun naannoo keenya duwwaa irratti osoo hin naannolee biraa irratti jechaadha. Kanarraa ka'ee namni sababa kanaan kan reebamu kan qabamu guyyaa guyyaadhaan immoo kan akkaataa kanaan hidhamu akka mootummaa naannichaatti guyyaa guyyaadhaan yaada uummataan sassaabama yaada uummataan analaayiz ta'a yookiin cuunfamee seeccama ilaalama jechaadha. Kanarra darbee odeeffannoowwan amma ka'an kana dhimma naannichaa guutummaatti kan ibsan miti jechaadha. Ilaa kanaa wajjin waan isaan wal qabsiisanii kaasan obbo Fiqaaduu Oromiyaan godina 8tti cittee jeneraalotaan yookiin waraanaan bulaa jirti jedhu namoonni dubbise. Kun tasgabbii bu'uu wajjiniin waliin faallessu? Kun tasgabbii bu'uu wajjiniin waan wal qabatu hin qabu. Mootummaan naannichaa hoogganaa jiramoo hoogganaa hin jiru kan jedhu qaamni mootummaa sadan jiru. Qaamni mootummaa qaamni raawwachiisaa jira pireezidaantii irraa kan amma naannootti. Kun hojiisa guyyaa guyyaadhaan hojjetaat kan jiru lafarra kan jiru waan beekamaadha harda faaktiidha. Gama biraati immoo qaamni juudisharii jennu yookiin qaama seera hiiknu jira. Mana murtii waliigalaa Oromiyaa irraa kaasee amma gajjallaatti hojjetaat faakshiin gochaat kan jiru. Qaamni seera baasii akkasumatti jechaadha caffeen hojiisaatti hojjechaa kan jiru. Kan waa'ee jeneraalota 3, 4, 5, 8 bulaa jira kan jedhamu. Dhimma nageenyaa naannoo keenya keessatti uumame hojii wal qabatee manni maree nageenyaa duraanis akkuman kaasee waan jiruuf iddoowwan tasgabbii fi nageenya uummataa rakkoo keessa akkaataa galuu hin dandeenyeen tasgabbii fi nageenya naannichaa uummatichaa eeguudhaaf jedhamee qindoominaan iddootti hojjetamu jechuudha. Inni kunis immoo nageenya guutummaatti uummata keessatti kan qabaatu uummanni guutumaa guututti jechaadha sodaa naasuu
ture sana keessaa guutummaatti baate kan jiru mariin babal'aan godhamee iddoo isaatti deebi'aa jira. Iddoo isaatti immoo deebi'amu qaamni kunis gara hojiilee isaatti kan deebi'u jechuudha. Garuu raayyaan ittisa biraas haa ta'u poolisiinis haa ta'u hundumtuu uummata keessaa kan waraabame kan sabaaf sablammootati heera mootummaa qabatee kan deemu wanni uummatummaas kan qabu jechuudha. Uummanni garuu sodaa guddaa jalatti ba'uuf galuu keenya jireenyaarraa boriiyyuu sodaa keessa jira jedhanii akka waan mootummaan jirutti akka eegumsi guutuu jirutti qoma isaanii dhiibanii akka hin deddeebine haasa'u. Kuni yaada uummataa bakka bu'uu hin danda'u jechaadha. Uummanni waan lafarra jiru hunda hin beekaa jechaadha. Qaamoleen garaagaraa garuu faayidaa garaagaraatiif jecha ka'umsa garaagaraatirraa jecha galcha siyaasaa wantoonni akkasii jiraachuu hin malu ta'a. Inni kun durumaan hin beekama. Otoo inni kunis galuu dhiisuu baates hin beekama. Yeroo adda addaa waanuma akka faarutti kaasan waan ta'eef inni kun kan naannichaa qabatamaadhaan bakka bu'uu hin danda'amu jechuudha. Garuu ilaa amma fakkeenyaaf Horroo Guduruu Wallaggaarraa namni dubbise maal jedhani bakka bu'aan dhaabbata diimokiraasummaa uummata Oromoo walga'ii nu waamanii nu har'aa kaasee bulchiisi nu harkaan jiru biyyi warra abbaa biyyaatti galteetti jedhanii aangoowwan labsanii jedhu jechuun isaanii opidiyoon kan bulchuuf irra ture humna qabu waraanadha jedhu isa kana akka ragaatti isinii kaasuu kooti. Ilaalchi namni dhuunfaa akkas ta'uu danda'a garuu waliigala mootummaa naannichaa bakka bu'uudhaan uummata akka waliigalaatti uummata bulchinu bakka bu'uudhaan yaan nama ka'e kun bakka bu'uu hin danda'u jechuu kiyyaaf. Egaa namooti hiriira Oromiyaa keessatti baatileef ka'aniin gama mootummaatis itti gaafatamtoonni akka jiran aangoonni dubbataniiru. Humnootii waraanaa kan Oromiyaas haa ta'u kan federaalaas haa ta'u kan walitti bu'iinsa sana keessatti nama miidhan lubbuu galaafatan akka jiran kan nama gaafachiisu miti. Isaanuma keessaa tokkumti kan to'annaa jala oolee akka maqaatti kaasuun danda'amu jiraadhaan gaaffiin koo. Inni kun akka maqaatti iddoo adda addaatti amala garaagaraa qaba. Jeequmsichis yeroo dheeraa fi bal'ina hin qaba waan ta'eef akkaataa sanaatiin maqaadhaan beekamuu baatus iddoowwan garaagaraatti hanqinoota garaagaraatiin jechaadha. Seeraan ala dhimmoota deemaman wajjin wal qabatee seeraan dhimma gaafatamummaa gaaffii kan qabu miti jechaadha. Sagaleen dhossaan waraabamee ba'ee kan marsariitii adda addaa irratti kaa'ameen obbo Abbaa Duulaan Oromiyaa keessa barattoonni 50,000 ol baratanii jechuun sadarkaa yuunivarsiitiillee fixanii hojii dhabanii taa'uun kun waan kanaaf waan gumaache qabaa jedhanii dubbatan akka isaan jedhanitti abaa'oo Gimboot 7 yookiin kan biraatti kan hidhannu miti jedhu. Ijoolleen kun hojii dhabanii taa'uun isaanii amma tokko kaka'umsa kanaaf waan gumaacha qaba jettu isin obbo Fiqaadu. Inni kun rakkoo bulchiinsa gaarii jennee kan ka'e keessaa tokko kana jecha. Barnoota babal'isuun keenya bu'uura injifannoo babal'isuun keenya ijoolleen Oromoo bal'inaan barachuu isaanii injifannoo guddaa tokko ta'e kan nama hojiituu kan danda'u dhaabbilee barnoota olaanaarraa kan mootummaarraas kan dhuunfarraas yommuu ba'an amma ta'e mootummaan naannichaa sagantaa himaaqatiin yookiin intarpiraayizii maakirootispannaatiin hammachuudhaaf yoo yaalallee ammas taanaan bal'aadha kan jiru jechaadha. Dhiyeenya kana karoora addaa baasnee jirra. Nama 832 kan ta'u baadiyyaas magaala keessaas hojii dhaban akka jiru kana keessaa immoo 34 kan ta'u immoo barnoota olaanaa keessa eebbifamanii kan ta'an akka ta'e beekama jechaadha. Kan addaan baasee amma waxabajjii 30 yookiin ganna kana guutummaatti hojiitti galchuudhaaf karoorri bajanni isaaf qophaa'ee kanarraa ka'ee barattoota kanaafis leenjiin kennamee gara ijaaruutti biizinas pilaanii garaagaraa qopheessuutti bishaan gurgurtaa biyyaatti bal'inaan deemamaa jira jechaadha. Inni kun rakkoo bulchiinsa gaarii yommuu jennu kan maaster pilaanii yerootti hubannaa kennanii hinaafas yoo ta'e akkuma amma mislee kan hambisuu intaas yoo ta'e uummanni imsaa yoo ta'e yeroo sanatti deemu rakkoo bulchiinsa gaariitti kan jennu kanaafi barattoonni immoo baratanii qabatamaadhaan hojii dafanii akkaataa diimaandii jiru gaaffii jiru sanaan ijaaranii leenjisanii akkasumas immoo bajata barbaadanii hojiitti galchuu dadhabuu matuma isaatiin jechaadha. Kanaaf qaamolee siyaasaa garaagaraa kun akkas godheera kun akkas godheera jedhamee kan qabamu osoo hin taane rakkicha kana ka'umsi asii rakkoo bulchiinsa gaariitti kan jennu kana jechaadha. Tajaajila kennuu duwwaa miti jechaa kan jiru hojii dhabummaan jira uummanni yeroo adda addaa kan kaasu jira maratanii xumurarra geessisanii fala kaa'u kana waan ta'eef inni kun mootummaan naannichaa bifa addaatiin irratti hojjetaa jira jechuudha. Kanuma wajjin carraa hojii jennaan yaadadhe fakkeenyaaf dhiyoo kana akka gabaasneetti warshaa shayee gumaroo keessatti rakkinni tureera. Iddoo adda addaatti maal jedhu namoota dhalata Oromiyaa keessaa ituu jiranii namoota kan biraatti alaa fidanii hojjechiisu. Isa kanatu carraa jiru nu dhabsiisee harka qilleeyyii nu godhee jedhu.
Kanarratti rakkoo lamatu jira kan addaan baasne sirraa kan qaban jechaadha. Tokkoffaa aadaa hojii irratti bal'inaan hojjetamuu danda'u ture jiraata jechaadha. Aadaan hojii biyya kanaan beekama. Namni barate hundisa biirootti yookiin waajjira mootummaatti galeetti kan akkasa sanaan alchee hawaasa bira jiru bal'inaan kana. Kanarratti hojjetanii aadaa hojii naannoo keenya irratti kan uumamu hundasaa akkamitti hojii osoo hin tuffatiin hojiin hojiidha jennee madda galii argamsiisa jireenya hin jijjiira jennee akkamitti dargaggeessa keenya hawaasa keenya akkamitti ilaalcha isaa jijjiirra kan jiru ilaalcha jijjiirratti wanni hojjetamee illee nafaachaa kanarraa ka'uudhaan naannoo isaanii waan jiran irratti bal'inaan hirmaachuu irratti rakkoodha kan jiru. Lammaffaa immoo investment keenya keessatti gaggeeffamu abbaan qabeenya tokko waliigaltee immoo galan naannoo sana warra jiran akka fayyadaniif keessumattuu carraa hojii akka uumuuf inni guddaan kan barbaadamuuf jechaadha. Kana uumanii jiru moo uumne kan jedhu kana abbaan hordofuun irra jiraatu manni hojii kan hordofuun irra jiraatu yeroodhaan hordofee jechaadha. Kanarratti harkaanii barsiisaa ta'e fudhatee namni toora sana jiru dargaggeessi toora sana jiru akka fayyadamu gosa suuratti hanqinoonni akka jiran laallee jirra jechaadha. Kana duwwaa osoo hin taane fuula durattis warshaaleen jiran yookiin investimantiiwwan jiran mootummaatti akkaataa kamiin uummata naannichaa fayyadamaa godhanii iddoo hundumaan fayyadamne jechuun danda'amu jechaadha. Iddoowwan fayyadan baay'ee jiru jechaadha. Iddoowwan hanqinni ta'ee jirutti immoo akkamitti akka mootummaatti dammaqinaan hojjetama kan jiru ilaalcha dargaggeessa keenyas mootummaatti akkamitti jijjiirra kan jiru bal'inaan mootummaan hojjechaa kan jiru ta'uu isaati. This program has come to you from the Voice of America, Washington. Lafti keessa dhagaadha mirra keessa qotanna keessi keenyas madaadha maaloo mirra keessa qofalla kan garaa madaa qabu akka mirra beebula basaastu lammii keessa mofee ganuu gurgura basaastu lammii keessa qabeessa bageessa hin dubbannuufi malee minni garaa koo keessa jira garaa kee keessa inni manneen eefan malee. Abbiya mooraa dhibbaa keenya loonga keessanii ajoolle keenya kun nama dhibaa akkamiin odeessanii akka jettuun nama qarree kootu saniini mootuun illee tolee yoo amte jedhiini akka jettuun nama lambii gaanu saniini ganuun illee tolee.